Liverpool bara kana yeroo lamaffaadhaaf walitti aansee guyyoota afur keessatti injifatamee jira isarraa eegallu. Kaleessa goolii 1-0dhaan Liverpool kan mo'atame daqiiqaa 16ffaatti Victor Osimhen rukuttaa penaltiidhaan goolii galcheen Galatasaray tapha kana kan injifate tapha jalqabaatiin mo'atameeti kan ture Galatasaray kaleessa Champions League Europa kanaan qabxii yookaan injifannoo jalqabaa galmeessuudhaan qabxii 3 kan argate Liverpool ammoo Atletico Madrid 3-2 Anfielditti injifachuudhaan tapha marsaa lammaffaa injifannoodhaan eegaluudhaaf kan morkate ta'us garuu kan mo'atame bara dorgommii darbee Liverpool Champions League Europaatiin taphoota marsaa jalqabaa 8 keessa 7 walitti aansee injifachuudhaan kan marsaa xumuraa 8ffaatti kan mo'atameeti ture bara kana garuu tapha lama Champions League Europaatiin taphateen kan jalqabaa injifatee kaleessa immoo Galatasaray Liverpool kan mo'atame tapha kaleessaatiin leenjisaan kan Liverpool Arne Slot tapha Crystal Palacein mo'ataman irraa filannoo jalqabaa kan taphattoota lama kan isaan jijjiiranii Mohamed Salah fi bakka Mohamed Salah kaleessa Frimpong buudhaan sarara fuulduraarratti kan taphate akkasumas Alexander Isak tapha darbeen jalqabarraa eegaleete kan ture kaleessa bakka isaammoo Hugo Ekitike taphachaati kan ture carraa gooliis argatee osoo hin galchiin kan hafe Ekitikeeniin daqiiqaa 14ffaarratti gooleegaa kan Galatasaray waliin walitti dhufee osoo hin galchiin kan itti hafe tarii gooliin kun osoo galeetii ture Liverpool dursee goolii waan galchuu fi dursee daqiiqaa 14ffaarratti dursee goolii galchite taanaan kubbaa miilaa keessatti gareen faallaa tooftaa taphaasaa akka jijjiiru gochuudhaan caalatti goolii akka irratti galchitu kan si gargaarudha. Ta'us garuu kubbaa kana hin fayyadamne kubbaa inni yaale kana goolii gaakpuun irra deebiidhaan goolii galchuudhaaf carraa argatee gara gooltii yaale kan ture ta'us garuu taphataan kan Galatasaray sarara penaltii keessaa yookaan deebise goolii galuudhaaf dhiyaateeti kan turte ta'us goolii keessaa taphataan kan Galatasaray kan deebise kubbaan kun garuu battalumatti kubbaa deebisan injifachuutiin taphattoonni kan Galatasaray gara fuulduraa qabatanii deemuudhaan saffisaan ariitiidhaan qabatanii deemuudhaan sarara penaltii Liverpool keessatti goolii galchuudhaaf yeroo yaalan taphataan kan Liverpool Dominic Szoboszlai balleessaa inni hojjeteen penaltii argachira Yilmaz irratti harka isaatiin taphataa kana qabee yookaan fuula isaa irratti balleessaa raawwateen harka isaatiin penaltii argatan sana kan isaan galchanii ammas Liverpool kubbaa deebisan injifachuu kaawuntar attaakiitiin saaxilamaa akka jiru tapha kaleessaatiin illee irra deebiidhaan argineera. Tapha baniinsaa Premier League England irratti Bournemouth waliin yoo taphatu rakkoowwan taphattoonni Liverpool qaban keessaa kubbaa deebisanii morkattoonni isaa irraa dhufu itti surratti rakkoon isa mudatee ture kaleessas kanumadha kan irra deebi'ee keessattuu balleessaa warratti hojjetames gaafa laaltu harkaan fuula dha'uudhaan kan penaltiin sun argame. Liverpool garuu daqiiqaa 90 gaafa laaltu kubbaa to'achuudhaan olaantummaa qaba. Yaalii goolii hedduus gara gooliitti taasiseet kan inni jiru gooliiwwan carraa goolii ta'an gara 16 uumee jira. Gama Galatasarayin 9 yaalii goolii kallattii eeggateen 4-4 kilaboonni lachuu taasisaniiti kan isaan jiran. Garuu fakkeenyaaf tapha kaleessaa irratti gama Galatasarayin taphattoonni Galatasaray sarara jidduu irratti taphattoota Liverpool 10 qabuudhaan carraawwan goolii irra deddeebiidhaan uumu akkasumas carraa argatan fayyadamuudhaan taphattoonni Liverpool ammoo gara goolii isaaniitti akka hin deemne ofirraa ittisaati kan isaan turan. Gama Liverpooliin kana gaafa laaltu sarara fuulduraa isa sharpin turre keessattuu Hugo Ekitike akkasumas innis kaleessa miidhamee jijjiiramee ba'uudhaaf danda'ee jira. Hanga dirree keessatti turetti sochii taphaa gaarii haa taasisu malee gara gooliitti kubbaawwan jijjiiruu irratti rakkoon mudateeti kan inni jiru. Taphattoonni qarqara lamaaniin fayyadaman illee sarara jidduu irrattis taphattoonni fakkeenyaaf Gravenberch Gomsi kanaan dura taphattoota sarara jidduu irratti olaantummaa Liverpool fudhatu sana kaleessa hin turre. Ittisa irrattis qindoominni taphattoonni ittisa lameen dursaa taphattoota Van Dijk fi Ibrahima Konate akka kanaa dura irraa gaafa laaltu xiqqoo
ga'umsaan hirrateetti kan mul'ate. Kun ammoo taphattoonni Galatasaray tokkoffaa humna irratti tapha hundaa'ee taphachuu, kubbaa saffisa qabu taphachuu, kun taphattoota Liverpool dhiphiseeraa rakkiseeraa kanaanis goolii galchuuf danda'anii jiru. Tarii tapha torbee darbee olaalte Liverpool kubbaa dhaabateerraa goolii keessummeessuudhaanis itti dhufeeti kan inni jiru. Taphattoonni ittisaa Liverpool kubbaawwan dhaabatan ittisuu irrattis ga'umsi isaanii laafaadha. Dabalataan kaawuntar attaak kan jedhamu kubbaa gara gooliitti deebisanii taphachuudha. Fakkeenyaaf penaaltiin rukutamte yoo ilaalte Liverpool carraa goolii uumee deebitee gara goolii Liverpoolitti deebi'uudhaan penaaltii kennisiisuudhaaf danda'ee jira. Taphattoonni Liverpool jidduutti tapha dhaabuu irratti akkasumas sarara jidduu irratti ammoo dhiibbaa sana dandamatanii taphattoota gara penaaltiitti kubbaan akka hin seenne gochuu keessatti hojiin isaan hojjetan xiqqoo laafeetti kan inni jiru. Jalqabbiin isaa bareeda. Liverpool bara kana ga'umsa addaa mul'isuudhaan kilaba bara dorgommicha jalqabeedha. Taphoota walitti aansee injifatee jira. Champions League Awurooppaa dabalatee garuu Premier League Ingilaandiin torbee kana Crystal Palace'n ergamoo amiin booda walitti aansee tapha lammaffaadhaaf injifatamuudhaaf dandeetti kan inni jiru. Dabalataan miidhamni taphattoota illee isa mudatee jira. Taphattoota fakkeenyaaf kaleessa goolii eegan Saalisan Beekar miidhamee dirree bahuudhaaf danda'ee jira. Dabalataan Ikitikeen illee xiqqoo miidhamni isa mudateeti jijjiiramee kan seene. Liverpool mo'amuu qofatu hin ta'in miidhamni taphattoota illee isa mudateeti Tarkii irra kan deebi'e kaleessa. Kaleessa leenjisichi tooftaa taphaatiin yookaan ammoo taphattoota isaan jijjiiraniin milkaa'aa miti jennee kaasuu kan dandeenyudha. Jalqaba irratti Dominic Szoboszlai bakka qarqara sarara ittisaa qarqara mirgaa Trent Alexander-Arnold kan duratti taphachaa ture sana kaleessa kan isaan taphachiisanii yeroo inni goolii Liverpool dhiibbaa uumeen gara fuulduraa deemu iddoo inni dhiisee deeme sana taphattoonni kan Galatasaray salphumatti fayyadamaati kan turan inumaayyuu penaaltii sanas iddoo inni dhiisee deeme sana fayyadamuudhaan boodarra gara sarara penaaltii keessa erga dhufee booda nimti Dominic Szoboszlai penaaltii kan balleessa raawwachuudhaan penaaltii kan argame. Isa duras illee irra deddeebiidhaan taphattoonni kan Galatasaray qaawwa kana fayyadamaati kan turanii boqonnaa booda garuu Biraadliin erga seenee booda Dominic Szoboszlai bakka isaa sarara gidduu irra deebi'uudhaan Liverpool naannoo daqiiqaa xumuraatti gara ga'umsaatti akka deebi'u irra deddeebiidhaan goolii galchuudhaaf akka yaalu kan inni gargaare. Kanalatti ammoo Mohamed Salah eeyyee dhugaadha bara dorgommii kana ga'umsa ittiin beekamnu kan bara dorgommii sana irra deebi'uudhaaf Mohamed Salah kan itti rakkate kaleessa bakka isaa kan seene Frimpong kan ture. Frimpong bara dorgommii kana Liverpool keessatti taphachaati kan ture bakka kaleessa amma Dominic Szoboszlai taphachaa ture sarara ittisaa qarqara mirgaarraa bakka Arnold dhiisee deeme sana taphataa kana kan isaan buufatan bakka buusan. Kaleessa garuu jalqabarraa gara dirree kan seene Frimpong iddoo Mohamed Salah sarara fuulduraa qarqararra kan ture darbee ittisuu irratti ga'umsa baheessa yaa mul'isu malee sarara fuulduraa qaama dirree sadaffaa keessatti garuu murtoon inni dabarsaatii ture ga'umsi inni mul'isaatii ture hagas mara miti jettee kaasuu kan dandeessudha. Dogoggoroota kubbaa kennuu qabu akkasumas ammoo ofii yaaluu qabu fa'aa achirratti rakkachaate kan ture. Ammas waancaan Afrikaa amajjii dhufu ni eegala. Yeroo sana Mohamed Salah ni deema bakka isaa kan taphatu Frimpongii. Kanaaf ammarraa eegalee leenjisaan Liverpool Arne Slot kana fooyyeessuu akka qaban tapha kaleessaatiin illee kan mul'ise. Isaanis Mohamed Salah waancaa Afrikaatiif yeroo deemu bakka isaa bu'ee kan taphatu Frimpong jechuudhaan kan isaan dubbatan. Kanaalatti garuu akkuma sila kaaste bara dorgommii kana Liverpool bara dorgommii darbe Liverpool waancaa Premier League England dursee shaampiyoonii yeroo ta'u qindoominni Ibrahima Konaatee fi kan Virgil van Dijk baay'ee jettee kaasuu kan dandeessudha. Haalli isaan garee faalarraa kubbaa ittiin buufatan garichi kubbaa to'atee akka taphatu bara kana garuu Virgil van Dijk hanga ta'e isa wayya garuu kan Konaatee garuu bara dorgommii kan haala ittiin eegale Liverpool jijjiirraa taphattootaan paawundii miliyoona 400 ol baasee taphattoota sarara fuulduraa sarara gidduu yeroo mallatteessifatu sarara ittisaarratti garuu waan dagatee deebi'e kan fakkaatu kan Crystal Palace maarkii geeyii mallatteessifachuudhaaf yaalaniiti kan turanis walii galee boodarra garuu bakka bu'aa isaa waan hin arganneef Crystal Palace taphataa kan gurgurru kan jedhani garuu dursanii garuu
amma Van Dijk yoo miidhame eenyutu bakka bu'ee taphata kan jedhu gaaffiidha. Ibrahima Konateen yoo miidhame eenyutu bakka bu'ee taphata. Ga'umsi isaa gadi bu'eeti malee amma osoo filannoo biraa qabaatan Ibrahima Konatee taphoota kana booda jiranuun ni fayyadamu kan jedhu sunillee gaaffiidha. Garuu immoo taphataan bakka isaa bu'ee taphatu kilabicha keessa hin jiru. Joo Goomez irra deddeebiidhaan miidhamaati kan jiru. Ga'umsi isaas hagas maraa amma kaleessa kan laallu yoo ta'e Ibrahima Konateen ga'umsi inni mul'ise tapha darbeen illee Crystal Palace irra deddeebiidhaan Maatteettaan irraa buufatee taphataan Crystal Palace Yermi Pino innis kubbaa salphumatti harkaa buufatanii gooleegaa kan Liverpool Alisson Becker waliin walitti dhufanii Alisson Beckeritu boqonnaa dura kubbaawwan goolii ta'uu danda'an irra deddeebiidhaan deebise malee Liverpool boqonnaa durallee goolii hedduu irratti yaalama irratti gala jettee kaasuu kan deessudha. Kaleessallee kubbaan inni Ibrahima Konatee gara duubaatti deebisuudhaan Ryan Gravenberchiif kenne kubbaa sana Osimhen harkaa fudhatee sana booda Alisson Beckeritu deebise. Alisson Becker yeroo kubbaa kana deebisu miidhamaaf kan saaxilame. Miidhamaaf akka saaxilamuuf immoo Ibrahima Konatee kubbaan inni duubatti deebisee Ryan Gravenberchiif kenne sun sababa kan ture. Kanaaf amma taphoota kana booda torbee tokko keessatti tapha 3 faati kan jiru. Waancaan addunyaa jira akkasumas kan Afrikaas ni jira taphattoonni ni deemu. Kanaaf bara dorgommii kana Liverpool akkamitti bara dorgommichaa xumuraa kan jedhu sun gaaffiidha. Keessattuu sarratti hanqina guddaa maallaqa hagana baasanii akkuma taphattoota maallaqa paawundii miliyoona 400 ol baastee bakka tokko irratti taphattoota ciccimoo 2 qabaachuutu isaan irra ture. Fakkeenyaaf Arsenal keessa amma Saalibaan yoo miidhame yookaan Gabriel Magalhaes yoo miidhame taphataan bakka bu'u jira. Manchester City keessattis miidhamni hanga hin jiraannetti taphattoota barbaade sarratti bakka buufachuu dandeessa. Liverpool keessatti garuu kun hin jiru. Kanaaf tarii Liverpool bara dorgommii kana ittiin rakkachuu kan danda'u ittisa isaati jettee kaasuu kan dandeessudha. Ibrahima Konateen ga'umsi isaa gadi bu'eera akkamitti tuufaa kan jedhu sunillee gaaffiidha. Arnold durseeti gara Real Madrid kan deeme bara dorgommii darbee akkuma xumurameen tarii Liverpool iddoo sanatti illee taphataa bakka buufatee jira. Atooti garuu taphattoonni qarqara lamaaniin fayyadamaatii turan sarkaa bifa haaraatiin amma ijaaraa gurmeessaatti kan inni jiru. Sana dabalataan ammoo Ibrahima Konatee ga'umsi isaa bara darbee irraa xiqqoo laafuun fakkeenyaaf tapha kaleessaa gaafa laaltu tooftaa taphaa wal fakkaataatiin kilaboonni lachuu gara diree kan seenan 4-2-3-1 sarara jidduu irratti Mario Lemina fi Lucas Torreira ittisa jidduu taphattoota lamaan fuuldura taphattoota fayyadamanidha. Akka Liverpooliin Curtis Jones akkasumas Ryan Gravenberch taphattoota sarara jidduu fuulduratti yoo jiraatan Florent Wirtz sarara jidduu fuulduratti isatu taphachaa ture. Gama Galatasarayin Ilkay Gundogan sarara fuulduratti taphataa turedha. Tarii jidduu irratti Ilkay Gundogan, Mario Lemina akkasumas Lucas Torreira sochiin taphaa isaan taasisaa turan bareeda kan taphattoota Liverpool Curtis Jones, Ryan Gravenberch fi Florent Wirtz waliin gaafa laaltu. Dabalataan amma fakkeenyaaf Liverpool Hugo Ekitikeef kubbaawwan hedduu isa bira qabaan turre. Frimpong, Cody Gakpo kubbaawwan hedduu gara fuulduraatti Hugo Ekitikeef dabarsanii kennuu irratti rakkoowwan mul'atanii jiru. Tarii jijjiiramni sarara fuulduraa irratti akkasumas sarara jidduu irratti erga taasisaniin booda amma tokko Liverpool dhiibbaa uumee taphachuudhaaf danda'ee jira. Keessattuu jijjiirama taphattoota qofatu hin ta'in sochii taphaa keessattis iddoo taphattoota jijjiiruudhaan taphattoonni bakka akka wal jijjiirratan gochuudhaan taphachisuu erga jalqaban booda amma tokko Liverpool fooyya'eeti kan inni mul'ate. Daqiiqaawwan dhumaa irrattis dhiphisee taphachuudhaaf danda'ee jira. Goolii galchuu baatu malee jechuudha. Tarii bara kana Liverpool goolii hin galchaa, goolii keessummeessaas jira. Akka hanqinaatti fakkeenyaaf bara darbee Liverpool kubbaa dhaabateerraa goolii keessummeessaan turre. Bara kanaatti tapha Premier League Crystal Palace mo'atame yoo ilaaltu kubbaawwan lachuu kubbaa dhaabatanidha. Kubbaa harkaa akkasumas kubbaa roogaati. Dabalataan Newcastle gaafa mo'atamu taatee wal fakkaataa isa mudatee jira. Goolii 2 keessummeesseeti kan inni jiru. Dabalataan taphattoonni Liverpool sarara fuulduraarra jiran baay'achuudhaan gara fuulduraatti baay'atanii hogguu deeman kubbaan gooliif masaanuurraa gara duubaatti dafee deebi'u ittisuu irratti
rakkoon guddaa isaa mudachaati kan inni jiru kunis egaa Liverpool qaawwa guddaa sarara kanarratti mudateeti kan inni jiru taphoota 10 bara kana taphate keessaa lamaan qofa gooliin soorratti clean sheet kan qabu goolii hedduu keessummeessaati kan inni jiru tarii amma miidhamni haraasa mudatee jira kan goleegaan isaa beekameeti kan inni jiru Hugo Ekitike hagam miidhamni isaa hagam kan jedhu addan baane Alisson Becker garuu torbee dhufu Chelsea wajjin taphni isaan taphatan irratti miidhamaan isa darba Liverpool amma taphoota ittaanan gaafa laaltu kilaboota jajjabooliinis ni taphata xiqqoo rakkachuu ni danda'a jennee kaasuu dandeenya. Amma taphattaanu Chelsea waliin qaba sana booda taphoota internationalaa booda Manchester United waliin kan qabu Aston Villa faanii jiru. Rakkoowwan jiran kana amma tapha Chelsea booda taphoota internationalaa waan ta'eef tarii leenjisaan kilabichaa kan Liverpool Arne Slot garee isaanii hanqinoota jiran sana fooyyessanii deebi'uu kan jedhu isaaniif akka argatan isaan gargaara. Yeroo boqonnaan akkasii yeroo jiru kilabiin rakkatu yookaan ga'umsa gaarii mul'isne Liverpool ga'umsa gadaanaa jechaa jiru garuu haala ittiin bara dorgommii kana jijjiirraa ittiin eegale namoonni hedduu haala ittiin eegana sana taphoota yaa injifatu malee haalli ittiin Liverpool namoonni ittiin eegaatii turan mul'isaatiin jiru. Taphoota internationalaa hawwiidhaan kan inni eegu. Kilabiin walitti aansee injifatuuf garuu immoo taphoonni internationalaa kan isa miidhudha garuu immoo kilabiin keessattuu amma taphattoota 3-4 taphattoota haaraa waan ta'aniif garee kana qindeessuudhaaf gareen taphoota internationalaa kun isaaniif waan gaariidha itti kaasuu kan dandeessudha. Keessattuu goleegaa kan Alisson Becker miidhamaan tapha kan Chelsea taphatu sana boodas walitti aansee miidhamaan Liverpooliif kan hin taphane taanaan Liverpool dhugaadha qoramuu danda'a itti kaasuu kan dandeessudha. Goleegaan isaan mallatteessifatan George Mamardashvili Premier League England hin taphanne amma sanbata dhufu tapha isaa jalqabaate kan taphatu haala kamiin dhiyaataa irrakkatu kan jedhu sun hanga tapha taphatutti agas jettee dubbachuun ni ulfaata garuu Alisson Becker goleegaa akkamitti jettee hokaaste tapha Crystal Palace illee gahumsa isaa boqonnaa duraa sirriitti kan itti argine. Liverpool yoo xiqqaate boqonnaa dura goolii 3-4 irratti galuudhaan bahuudha kan irratti gala jettee kaasuu kan dandeessudha garuu gahumsa Alisson Becker goleegaa taphataa fuulduratti walitti dhufanii haalli ittiin miila isaatiin harka isaatiin ittiin deebisaatii ture Liverpool golee rakka irratti hin galle kaleessallee kanuma kan argaatee kan ture kanaaf taphataa kana dhabuun Liverpool ni miidha jettee kaasuu kan dandeessudha. Kanaan alatti immoo kaleessa akkasumas immoo taphoota darbaniin kan gahumsa Florian Wirtz yookaas Bayer Leverkusen keessatti gahumsi ni mul'isaatii ture Liverpool keessatti garuu sana irra deebuun dandeenya. Waancaa Community Shieldiin goolii kubbaa goolii ta'uu danda'u mijeessuudhaan jalqabbii gaariitiin kan eegale sana booda garuu Florian Wirtz kan itti rakkate jettee kaasuu kan dandeessudha. Premier League England fi Champions League Awurooppaatiin bara dorgommii kana taphoota 8 Liverpooliif taphateen goolii hin galchine kubbaa goolii ta'anis mijeessine taphoota 8 darbaniin tapha jalqabaatiin mijeesseera sana booda garuu sana gochuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf bara dorgommii kana taphoota 8 waliigalaan taphateen kan jalqabaa dhiisne kubbaa yeroo 14 taphattoonni harkaa fudhataniiru. Tokkoof tokkoon ammoo taphataa garee faallaa waliin yeroo 13 walitti dhufee 4 qofa kan injifate. Hagam akka rakkate kan agarsiisudha. Kaleessa illee ilaalle kubbaa goolii ta'uu danda'an mijeessine taphattootaa fi taphataa sarara gidduutii lakkoofsa 10 irratti kan taphatu taphattootaaf mijeessine. Dominic Szoboszlai bara dorgommii darbe gahumsi Liverpool keessatti mul'isaa ture beekamaadha. Hanqinni qabuun tokko taphattootaaf kubbaa through ball kan jennu sana taphattootaaf qilleensa irras ta'e lafa jalas taphattoota gidduu kubbaa loosee kennuudhaan hanqina qaba kan ture. Florian Wirtz garuu Bundesliga Germanii sana ni godha. Kanaaf kan isaan mallatteessifatan goolii dabalataa taphataa lakkoofsa 10 irraa waan hin barbaaduuf Florian Wirtz mallatteessifanne kan isaan jedhan hanga ammaatti garuu taphataan kun sana gochuu hin dandeenye. Kaleessallee taphattoota miliksee darbuudhaaf yeroo 4 sochii taasisa keessaa yeroo tokko qofa kan milkaa'e yeroo 12 kubbaa lafarraa taphattoota waliin tokkoof tokkoon walitti dhufuudhaan 12 keessaa 4 qofa kan injifate. Hagam sirriitti akka rakkate kan agarsiisudha dhugaadha. Tooftaan taphaa kan Bundesliga Germaniin kan Xavi Alonso Bayer Leverkusen keessatti fayyadamaatii turanii fi kan Arne Slot amma Liverpool keessatti fayyadamaatii jiran garaagarummaa guddaa kan qabu garuu ammaaf
rakkachaati kan jiru boodarra garuu garee kana waliin yoo walitti madaqaatii deeme kana caala bu'aa buusii danda'a garuu immoo hanga ammaatti tooftaa taphaa isaaf mijataa ta'e taphataa kana ga'umsa isaa baasee mul'isuu danda'u Arne Slot taphataa kanaaf hin mijeessine jennee kaasuu dandeenya. Amma bara darbe fakkeenyaaf iddoo kana gaafa laaltu Szoboszlai akkasumas McAllister Gravenberch waliin ta'uudhaan taphattoota sadeen iddoo kana haalaan itti fayyadamaniiti kan isaan turan bara kana jijjiiramni leenjisichi fidan keessaa tokko McAllister teessoo jira irratti taa'ati kan inni jiru akkasumas Szoboszlai qarqara irratti fayyadamuudhaaf yaalaati kan isaan jiran taphattoota kanneeniif carraa kennuudhaaf jecha filannoon taphattootas gaafa baay'atu taphattoota kanneen McAllister keessattuu bara dorgommii kana taphaaf daqiiqaa 90 taphachuudhaaf qophii miti jechuudhaan kan isaan dubbatanii garicha waliin shaakala sirriitti akkan hojjenne sababa miidhamaatiin akka ta'e kan isaan dubbatanii ammaaf garuu daqiiqaa 90 guutuu taphachuudhaaf qophii miti jechuudhaan dubbatan. Haga amma bara darbee garuu fakkeenyaaf taphattoota sirra jidduu irratti kilaba kana shaampiyoon gochuu keessatti taphattoota gahee qaban keessaa tokkodha. Tarii Liverpool kana booda taphoonni jajjaboon walitti baay'achuun amma tokko leenjisichi torbeewwan ulfaataa akka isaan dabarsan isaan taasisuu ni danda'a. Liverpool kanumaan haxumuruuti sa'aatii keenya waliin deemuudhaaf Chelsea kaleessa injifatee jira taphoota sadiin booda gara injifannootti deebi'eeti kan inni jiru rakkoon naamusaa Chelsea garuu ammas dhufee jira taphattoonni sadii taphoota sadan irratti walitti aansuudhaan taphattoota sadii kaardii diimaadhaan dhabeetti kan inni jiru. Mourinhoof simannaan addaa taasifameefii jira Stamford Bridgetti. Jose Mourinhoon egaa Chelsea keessatti nama seenaa guddaa qabanidha. Deeggartoonni Chelsea Mourinhoon ala leenjisaa addatti leellisanis addatti beekanis jira inni kaasuudhaaf ulfaataadha. Leenjisichis walitti hidhamiinsi deeggartoota kilabichaa waliin qaban adda seenaa guddaa hojjetanii jiru. Seenaa Chelsea jijjiiruu keessatti nama hojii guddaa hojjetanidha. Kaleessas gara kanatti yoo deebi'an simannaa bareedaa isaaniif taasifamee jira. Chelsea injifatee jira garuu goolii kan injifannoo kan galchee taphataa Benfica garee ofirratti galcheetti kan inni jiru. Mee ga'umsa Chelsea immoo ilaalluti keessattuu waa'ee naamusaa irra deebina. Rakkoo naamusaa irraa yoo galle taphoota Chelsean afur darbeen taphate keessaa sadiin taphattoonni taphataa tokko dhabeera kaardii diimaadhaan kaleessa jijjiiramee kan seene Joao Pedro dirreedha diimaadhaan kan ba'e tapha Brightoniin Chalobaan beera tapha Manchester Unitediin Robert Sanchez kan ba'e hagam rakkoo naamusaa kilabicha akka qabu kan agarsiisudha. Rakkoo naamusaa jechuun taphattoonni teeknikaalii fakkeenyaaf taphataan tokko dirree keessatti gaafa seenu naamusaan taphachuu qaba. Kanarra dogoggoroota akkasii hojjechuurraa bilisa ta'uu qaba. Taphattoonni kunniin immoo dogoggoroota sun tactical discipline kan jedhamu sana gaafa laaltu sadanuu kaardii diimaan barbaachisneen dirreedhaa ba'anii jiru. Kilabichas gatii kaffalchiisaniiti kan isaan jiran. Murtoo dogoggoraa ta'uusaa kan sitti agarsiisu fakkeenyaaf tapha Manchester Unitediin daqiiqaa 5ffaarratti Robert Sanchez balleessaa sana raawwatee kaardii diimaadhaan ba'uurraa kubbaa sana osoo galee daqiiqaa 85 almost daqiiqaa 90 jira ammas. Daqiiqaa dabalataa olaalte 90 ni jira. Leenjisichuu kan isaan taphichaan booda dubbatanii kubbaan sun osoo galee Sanchez osoo diimaadhaan ba'uu bahe osoo ba'uu baate kan isaan jedhan. Kanaaf kummaa irraa kan maddu yoo kaaste taphattoonni murtoo isaan dabarsan sirrii akka hin taane muuxannoo dhabuudha jedhan kaasan Chelsea keessatti kan kilabicha sirriitti miidhaa akkasii fudhachuudhaaf muuxannoo hagam muuxannoo dhabuudha jennee kaasuu dandeenya ulfaataadha. Jechuun waliigalaanuu Chelsea keessatti muuxannoon taphattoota fakkeenyaaf Noni Madueke sababni guddaan Chelsea gallakkisee deeme muuxannoo argachuu waan barbaaduuf gara fuulduraatti seenaa kubbaa miilaa kootiin dargaggeeyyiin itti baay'ate. Amma keessattuu Chelsea dogoggora guddaa hojjete jedhee akka kiyyaatti kaasu Thiago Silva taphataa kan tursiisu isaan ture jedhee kaasa. PSG keessatti asuma Chelsea keessatti taphataa muuxannoo guddaa qabuudha. Dargaggoota muuxannoo hin qabneef reefu of agarsiisaa jiran taphattoota akkasiitiif
taphataan muuxannoo guddaa qabu waancawwan garaagaraa irratti shaampiyoonii ta'e taphoota hedduu taphate muuxannoo qooduudhaan murtoo dogoggoraa akka raawwanne illee fakkeenyaaf amma Virgil van Dijk dirree keessatti haalli inni taphattoota ittiin kakaasu taphattoonni waan dogoggora akka hin hojjenne gochuudhaan gaheen inni baachaa jiru. Amma Cheelsiin garee dursaa hin qabnedha. Enzo Fernandez innis umurii wal fakkaataadha. Kanaaf haaraadha kilabichaafis. Kanaaf muuxannoo dheete wanti guddaa kaasuu dandeessu kanadha. Chaalobaan yeroo Cheelsiin dursaa jiru sana murtoo akkasii gochuutu irra ture kubbaa sana soo dhiisee hojjettee kaaste. Kanaaf murtoo yeroo murteessitu muuxannoo dhabuunis wantoota miidhan keessas tokko. Kaleessa Pedroonis gocha wal fakkaataati. Olmoos taphichi gara xumuraatti dhufee jira. Kaardii akeekkachiisaa qaba. Daqiiqaa 90 dhumee dabalataa daqiiqaa 6 irrattidha kaardii diimaadhaan kan inni ba'e. Bakka inni balleessaatti raawwate immoo sarara gidduudhaan miila isaa ol fuudheeti sana. Kubbaa gara gooliitti yookiin kubbaa gooliidhaaf galuudhaaf carraa qabu hambisuudhaaf balleessaa akkasii raawwachuun inuma obsita. Sana jidduurratti bakka omtuun jirre irratti balleessaa akkasii raawwachuun tarii dhugaadha muuxannoo dhabuun kun. Garuu hagam gatii kaffaluu danda'a Cheelsiin. Fakkeenyaaf Arsenaal kana dura taphattoonni ciccimoo kaardii diimaadhaan dhabaa taphoota murteessoo irrattis taphattoota kanneen gaafa dhabdu gatii kaffalaati kan inni ture. Naamusni Cheelsii kun haala kanaan kan itti fufuu yoo ta'e tapha darbeen ilaalleerra. Manchester United qabxii 3 isaanirraa fudhatee jira. Brighton qabxii 3 fudhatee jira. Kaleessa Mourinhoon injifachuu baatan malee jechuudha. Rakkoon kun hangam Cheelsii gatii kaffalchiisuu danda'a? Rakkoo kana furuu baannaan ammas haaluma kana itti yoo itti ufan carraan isaan qabxii ittiin dhaban injiru ulfaataadha qabxii argachuudhaaf. Taphataa tokko amma taphataan tokko hir'uu si jalaa bahee taphattoota 10 taphachuu miti taphattoota 11 guutuudhaanu morkachuun amma kubbaa miilaa keessatti hagam ulfaata akka ta'e. Kaleessa siree qorameera Cheelsii. Dirree fi deeggarsaa fuulduratti benefiikaadhaan haala kanaan kan inni ittiin qorame. Kanaaf rakkoo naamusaa kana leenjisichi Enzo Mareskaan sirreessuu baannaan haala kanaan yoo itti ufan kaayyoon guddaa kan Cheelsiis bara dorgommii kana hirmaannaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa argachuudha. Haalli isaan taphattoota itti fidaniin namoonni garuu bara dorgommii kana Cheelsii Liverpool fi Arsenaal waliin murkii waancaa keessa ni seena jedhameeti kan ture. Garuu hanga ammaatti sana mul'isaatiin jiru. Kanaaf rakkoo naamusaa kana Enzo Mareskaan sirriitti ilaalanii yoo furmaata fiduu baatan ittiin rakkatu jettee kaasuu kan dandeessudha. Akkuma sila kaastee Mikel Arteetaan bara dorgommiiwwan darban rakkoo naamusaatiin irra deddeebiidhaan taphattoonni Arsenaal kaardii diimaadhaan baate kan turan. Fakkeenyaaf Arsenaal Etihaditti haalli Manchester City waliin ittisee Raayis kubbaa Raayisiin jalqabee gara sarara fuulduraa Trosaardituu fi sarara jidduu irrattis Saalibaa fi taphattoota arfan almost gatii guddaa kaffalee jira Arsenaal kanaan. Keessattuu Raayis kubbaa Brighton waliin hunda dogoggoruu baadhe kubbaa kaardii akeekkachiisaa soo qabu kubbaa miila isaatiin dhiitee deemee sana booda kaardii kan argate. Trosaardis haaluma wal fakkaatuun innis kubbaa kaardii akeekkachiisaa soo qabu kubbaa miila isaatiin yookaan ammoo abbaan murtee erga firimbii isaanii afuufanii rukutaa adabbii kennanii booda kan dhiite. Sana booda garuu bara dorgommii kana hanga ammaatti Arsenaal kaardii diimaa miti kaardii akeekkachiisaa taphattoonni Arsenaal argachuu irratti hir'isanii ru'eetti kaasuu kan dandeessudha. Hagam kilabichi morkataa waancaa akka ta'e kan agarsiisu rakkoo naamusaa furuu baannaan liigichaan qabxii gaarii galmeessuudhaaf kan itti rakkatudha. Hundaafuu garuu Cheelsiin kana furuu baannaan ammas itti rakkateetti kaasuu kan dandeessu. Garuu kaleessa wantoonni akka gaariitti wanti kaasuu dandeessu qarqara lamaan Pedro Neto faa Alejandro Garnacho faa ga'umsi isaan mul'isan bayeessa jettee kaasuu kan dandeessudha. Lakkoofsa 9 irratti Jao Pedro sababa miidhamaatiin taphoota darbeen taphanne kan ture. Amma inni Leon Delap ni miidhamaan Cheelsii keessatti hin jiru. Yeroonni miidhamarraa bayyanachuudhaan deebi'u innis ga'umsa gaarii kan itti mul'isudha. Taarik Joorji filannoo jalqabaatiin kan seene osoo jennu taphattoonni Cheelsii taphoota filannoo jalqabaatiin gara dirree seenan hedduun isaanii Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin muuxannoon qabanu tapha jalqabaa marsaa jalqabaatiin Baayer Muunikiin 3-1 Cheelsii mo'atameen tapha isaanii jalqabaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin kan isaan taphatanii. Kunis muuxannoo Chaampiyoons Liigiin Awurooppaa immoo muuxannoodha kan barbaadu. Leenjisichaafis taphattootaafis haaraadha. Leicester City leenjisaa Leicester wajjin Chaampiyoonshippii keessaa kan ol guddate Chaampiyoons Liigii irratti waancaa kilaboota addunyaa irratti amma tokko dorgommii nokaawot sana irratti amma tokko ilaaluudhaaf danda'ee jira.
walumaa galatti kaleessa immoo gara taphoota irraa darbuun keenyaan dura kaleessa gooliiwwan hedduu galanii jiru Champions League Awurooppaatiin fakkeenyaaf Atletico Madrid goolii 5-1 Eintracht Frankfurtiin injifatee jira. Atleticoon taphoota lamaan taphoota goolii 10 Real Madrid illee goolii 5 galchuudhaan kilaba Kairat Almaty 5-0 injifatee jira. Bayern Munich goolii 5-1 kilaba Pafos jedhamuun injifatee jira. Marseille 4-0 Ajaxin mo'ateera. Inter Milan 3-0 Slavia Praha injifatanii jiru. Tarii Champions League Awurooppaa hawwattummaa isaa dhabaa jira natti fakkaata. Gooliin kun wal madaaluu dhabuun kilaboota jidduutti waan bal'ateen itti fakkaata. Kilaboonni caaseffama haaraadhaa dorgommichi kan dorgomaati kan jiru. Akka kanaan dura goolii muraasa yookiin wal morkii jabaa mudachuu caala kilaboonni goolii hedduu galchanii wal injifachuu waan akkasii baay'atee jira. Kilaboota haaraa waan ta'aniif yookiin ammoo dorgommichi hawwattummaa isaa dhabaa jira jennee kaasuu dandeenya laata. An akka kiyyaatti garuu dhugaadhaa kilaboonni yeroo jalqabaatiif hirmaatan Kaariyaat fa'aa kaleessa goolii 5 irratti kan gale garuu immoo caasaa haaraa kanaan taphoota ciccimoo marsaa jalqabaatii eegallee laalaati kan jiru. Kana dura yeroo ramaddii ta'e kilabii tokko yoo xiqqaate yookaan 2 ramaddii keessatti kilaboota ciccimoodha. Kana hafan garuu kilaboota akkasuma sagantaa taphaa guutuudhaaf qofa morkatan malee argaatiin turre. Ramaddii irratti taphoota ciccimoo carraa arguun baay'ee dhiphaadha itti kaasuu kan dandeessudha. Sababiin isaa immoo yeroo kilaboonni ramadaman kilabii ciccimoo waliin ramadamaatiin ture. Amma garuu caasaa kanaan kilaboonni 36 bifa liigiitiin waliin morkatu. Kilabiin tokko ramaddii irratti yookaan ammoo bifa liigii kanaan kilaboota garaagaraa 8 waliin kan taphatu 4 dirree fi dirree ofiinala. Kanaaf marsaa jalqabaatee galee taphoota ciccimoo kan itti arginu. Har'allee PSG fi Bayern Munich Barcelona fi PSG kaleessa kan Chelsea fi Benfica hanga ta'e garaagarummaan yaa jiraatu malee torbee darbe Liverpool fi Atletico Madrid kan itti aanummaa Arsenal fi Atletico Madrid Bayern Munich fi Arsenal Real Madrid fi Liverpool fa Manchester City fi Napolis bara dorgommii kana marsaa jalqabaatiin argineera. Akkuma gooliin hedduu galaa jiru kilaboota ciccimoo fi kilaboota gurguddoo gidduu garaagarummaan jiru kilaboota ciccimoo waliin morkachiisaa waan jiruuf an akka kiyyaatti garuu hawwattummaan isaa inumaayyuu namoonni dhugaadhaa hawwattummaa isaa gadi bu'eera jedhanii kan kaasan jiru. Gaafa baay'atu deeggaraaf bareedaadha yookiin nama taphoota daawwatuuf. Garaagarummaa garuu goolii hedduu yeroo gool fakkeenyaaf waancaa kilaboota addunyaatiin Bayern Munich Auckland City goolii hagam irratti akka galchine kan argine garaagarummaan gidduu isaanii jiru guddaadha. Fakkeenyaaf Bayern Munich Real Madrid kaleessa goolii 5 fi isaa ol akka galchu tilmaamuun tapha deebiitiin sanaa waliin galcha. Tapha deebii ammas fageenya dheeraa deebee Kazaakistaanittidha kan inni taphate. Santiago Bernabéutti gooliin sun dachaanis guddachuu osoo waliin taphatanii deebi'anii sila niilu amma caasaan kun kilaboota waliin tapha dhaqaa galaa waan hin qabneef marsaa sanarratti kan qabu osoo Santiago Bernabéutti osoo kan waliin taphatan ta'e kana caala irratti galuu danda'a itti kaasuu kan dandeessu. Imalli isaan gara Kazaakistaanittiin deemanii tapha darbeen Atletico Madrid akkasitti mo'amanii xiinsammuudhaan rakkoo maalii keessa akka turan dubbachuun salphaadha kan ture. Sababiin isaa immoo darbii Madridiin waggaa 75 booda yoo dogoggoruu baadhe goolii 5 irratti kan gale. Darbii akkanaatiin immoo goolii 5 irratti galee mo'amuun sun inumaayyuu Kylian Mbappeen taphicha booda kaleessa taphataa cimaa taphichaa ta'uudhaan erga filatame booda gammachuu har'aa caala tapha darbee yoomiyyuu hin dagannu jechuudhaan kan dubbate. Fageenya dheeraa deemanii goolii 5 galchaniiti kan isaan deebi'anii kanaa wal galchuutu isaan irra ture itti kaasuu kan dandeessu. Garaagarummaan Real Madrid fi kan Kaariyaat kilaba Kazakistaan gidduu jiru wal madaalchisuun ulfaataadha kan ture. Fakkeenyaaf taphattoonni PS kan Real Madrid walii galaan jijjiirraa taphattoota amma jiruun hagam baasoo itti kaaste yeroo biliyoona 1.4 kan baasan kan Kaariyaat garuu yeroo miliyoona 13 dha. Yeroo miliyoona 13 kan ammoo Kylian Mbappeen baatii 6 keessatti mindaa inni argatudha. Kanaaf garaagarummaa isaanuu amma goolii 5 irratti galee Real Madrid waliin taphachuun isaaniyyuu isaaniif gammachuu yeroo gammachuu addaati itti kaasuu kan dandeessudha. Kylian Mbappee, Vinicius Junior, Jude Bellingham taphattoota cimoo waliin taphachuun isaaniyyuu isaaniif faayidaa guddaadha itti kaasuu kan dandeessudha. Carraa kana
yoomiyyuu argatan jettee kaasuu kan dandeessudha. Isaanuu deeggartoonni kilabichaayyuu hagam akka gammadan taphattoonni kilabichaayyuu taphattoota Real Madrid irraa fooyituu haalli isaan wal jijjiiraatii turan isaaniif guyyaa addaati jennee kaasuu dandeenya. Goolii 5 irratti galus. Amma Real Madrid dhugaadha. Real Madrid waliin taphattee goolii 5 keessummeessuun Kaayirat kilaba haaraadha. Kazakistaan dorgommii kanarratti egaa yeroo jalqabaatiif kilabicha kan hirmaateedha. Real Madrid Kylian Mbappé Real Madrid keessatti bara darbee caalaa bara kana goolii hedduu oomishaati kan inni jiru. Tarii Alonso Kylian Mbappeef sarara guddaa waan kennaniif natti fakkaata. Kanaan dura sochiin isaa daangeetti kan inni taphachaatti kan ture. Bara kana garuu sarara jidduu irraa kaasee hanga fuulduraatti isaaf banaadha. Dabalataan sarara jidduu irraa taphattoonni kubbaa bilcheessanii dhuma isaaf kan qaqqabsiisan carraawwan goolii uumuu keessattis hojiin isaan baachaa jiran guddaadha. Kylian Mbappé kilaba kana goolii 3dha kan inni kaleessas galchuudha danda'e. Real Madrid Alonso jalatti jijjiirama guddaa fidaa jira jedhamee odoo haasa'amaa jiru darbii Atleticoodhaan goolii 5 keessummeessee jira. Garuu kunis ta'e kilabichi jijjiirama guddaa qaba natti fakkaata. Jijjiiramoota jira itti kaasuu kan dandeessudha. Haalli bara dorgommii kana liigicha taphoota walitti aansee injifatee sana booda Atletico Madridin haala salphaadhaan kan mo'atame itti kaasuu kan dandeessudha. Keessattuu Atletico Madrid rakkoo guddaa kan Real Madrid kubbaa qilleensarraa tokkoon itti suuratti hanqina guddaadha kan isaan qaban. Taphichaan inumaayyuu leenjisaan kilabichaa Xavi Alonso darbii akkanaa irratti taphattoota muuxannoo hin qabne Dean Hawson fa'aa filannoo jalqabaatiin fayyadamuun isaaniillee xinxaltoonni irratti kaasaati kan turan. Taphattoota akkasii darbii akkanaa irratti fayyadamuun isaanii gatii isaan kaffalchiiseera kan isaan jedhan. Dean Hawson taphichaan kubbaa qilleensarraa irra deddeebiidhaan taphattoonni kan Atletico Madrid qarqara lamaaniin qilleensa dabarsanii taphattootaaf kennaati turan sana deebisuu irratti hanqina kan isaan qaban. Daqiiqaa 90 guutuu taphattoonni Atletico Madrid kana raawwachaati kan turan. Kana react gochuudhaaf tooftaa taphaa kan Diego Simeone kan fashaleessuudhaaf counter press gochuudhaaf xiqqoo waan barfatan kan fakkaatu kan Xavi Alonso kan leenjisaa Real Madrid kaleessa garuu goolii 5 galchanii sana hanga ta'e dagachiisuudhaaf kan isaan yaalanii Kylian Mbappé taphate caala innis jedheera taphate caala bara darbiidha tapha cimaadha. Atletico masaanuudha yeroo hundumaa magaalaa takka keessa jiraachaa waggaa 75 deeggartoonni kilabichaa amma daandiirra osoo deemte isaan sun kan dhookatan fakkaata akka warra Real Madrid. Goolii 1950 Madrid Atletico irraa goolii 5 kan keessummeesse waggaa 70 booda seenaa haaraadha kan irratti hojjetan. Kaleessas Atleticoon goolii 5 galchuudha. 5-1 Eintracht Frankfurtiin 5-1 injifatee jira. Taphoota irraa taphatamanitti hada barru har'as taphoonni ciccimoo hedduun ni taphatamu. Keessattuu sagantaa har'a eeruudhaaf Qarabag Copenhagen Union Saint-Gilloise Newcastle keessummeessuun sa'a tokkoof daqiiqaa 45 irraa kaasuun taphatamuun eegala. Monaco Manchester City Arsenal Olympiacos Barcelona Paris Saint-Germain Bayer Leverkusen PSV Eindhoven Borussia Dortmund Athletic Club Napoli Sporting Villarreal Juventus ni taphatu. Barcelonaan staadiyoomii Olympic Stadium irratti Paris Saint-Germain keessummeessa. Tarii taphni kun kilaboota kanneen jidduutti yeroo kanatti taphatamuun isaa baalaandooriin booda ta'uun isaa amma tokko akka eeggamu isa taasiseeti jira. Taphattoonni badhaafamtoota baalaandoor keessa Osman Dembele dorgommii kanarrattis hin hirmaatu, miidhama qaba. Taphattoonni hedduun gama Paris Saint-Germain miidhama qabu. Champions League torbeen taphoota ciccimoo keessummeessuudhaan itti dhufeeti kan inni jiru. Tapha kanarraa maal mudachuu ni danda'a tapha kanaa kaasnume? Keessattuu PSG'n tapha kanaan hanga ta'e xiqqoo rakkachuu danda'a itti kaasuu kan dandeessu sababa miidhamaatiin taphattoota murteessoon hin argatu. Sarratti Marquinhos dursaa taphattootaa qofa osoo hin taane kilabicha sarratti haala taphattoota inumaayyuu PSG'n ergaa abbaa qabeenyaa haaraatiin dhuunfatamu ergasii eegalee kilabicha keessa kan jiru waancaa Champions League Awurooppaa kilabicha waliin fudhateedha. Kilabichi haala sarratti taphattoota ittiin dursu kubbaa qilleensarraa lafarraas tokkoon haalli ittiin injifatu haalli ittiin taphattoota sarratti isaas guutuu kilabicha ittiin dursu
taphataa addaati jettee kaasuu kan dandeessudha. Rakkoo Chelsea kan jennee sanaa kan akka Thiago Silva sana jennee taphataa akkasii yeroo kanatti sababa miidhamaatiin dhabuun xiqqoo PSG miidhuu kan danda'udha. Caalatti garuu sarara fuulduraa irratti taphattoota filannoo jalqabaa sadan Desiree Doué, Kivichaa Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé dhabuun isaanii sarara ittisaa kan Baarselonaadhaaf oduu guddaa yookaan immoo ittiin qoramuu sirriitti ittiin qoramuu danda'u taphattoonni kunneen soo jiraatan qoramuu qofa osoo hin taane gooliin irratti gala jettee kaasuu kan dandeessudha. Sarara ittisaa Baarselonaa hagas mara sarara ittisaa cimaa jettee kaasuu dandeessu miti. Goolii hedduu sararri fuulduraa Baarselonaa yeroo galchu sarara ittisaa isaa immoo goolii kan keessummeessudha. Sararri fuulduraa Baarselonaa goolii 4 galchee sarara ittisaa isaa immoo 3 yeroo irratti galu argaati kan turre. PSG'n bara dorgommii darbe waancaa Champions League Awurooppaa dabalatee liigii France waancawwan 4 fudhatee kilaba addaa bara dorgommii addaa yeroo dabarsu gaheen taphattoota sarara fuulduraa kilabichaa Ousmane Dembélé, Kivichaa, Desiree Doué falaalaa turre olaanaadha kan ture. Waliigalaan taphattoonni kunneen goolii 107 irratti kan isaan hirmaatan goolii galchuu fi kubbaa mijeessuudhaan hagana taphattoonni hirmaatan sababa miidhamaatiin dhabamuun isaanii sarara fuulduraa kan PSG irratti rakkoo fiduu danda'a ni haphisa jettee kaasuu kan dandeessudha. Leenjisichi garuu Luis Enrique ammas taphattoonni teessoo jijjiirarra jiran taphattoota garaagarummaa uumuu danda'udha kan isaan jedhanii. Fakkeenyaaf filannoon tapha PSG kana ta'uu danda'a jechuudhaan tilmaamoonni ba'anii jiru. Sarara fuulduraa irratti Barcola, Goncalo Ramos, Lee King-in sarara fuulduraa irratti sadii fayyadamuu ni danda'u. Fabian Ruiz, Vitinha akkasumas Zaire Emery taphattoota sarara jidduu ta'uu ni danda'u. Itti sarratti Nuno Mendes fi Hakimi qarqara lamaaniin akkasumas keessattuu jiraachuudhaan warannaanis William Pacho fi Ilial Zabarni taphattoota itti sarara jidduuti. Lucas Chevalier taphataa goolii eegaa ta'e fayyadamuu ni danda'a. Leenjisaan Luis Enrique jedhamee tilmaamni 4-3-3 ta'uu ni danda'a. Amma kana gaafa laaltu fakkeenyaaf Goncalo Ramos jijjiiramee seenee taphataa carraa goolii maatii turedha. Bradley Barcola illee bira darbee akkasumatti filannoo jalqabaa ta'uu baatan malee sarara fuulduraa irratti taphattoota filannoo lammaffaatiin kan isaan seenan. Sarara jidduu irratti garuu sarara jidduu irratti taphataa tokko qofadha kan isaan dhaban. Bira darbee gareen chaampiyoonii ta'e yookiin waancaa chaampiyoons liigiyaaf yoo fudhatan goolii eegaarraa Donnarummaan hin jiru bara kana akkasumas sarara jidduurraa dursaan taphattoota isaanii miidhamaan hin jiru. Sarara fuulduraa guutumatti hin jiru. Leenjisichi ga'umsi isaan yookiin leenjisaan Baarselonaa duraanii Luis Enrique ga'umsi isaan dorgommii kana irratti agarsiisan illee ni eegama jechuudha. Gama Baarselonaatiin immoo gaafa laaltu miidhamarra kan ture Lamine Yamal deebi'ee jira, Lewandowski ni jira, akkasumas Rashford barana carraa guurii uumuu keessattis hojiin inni hojjechaa jiru guddaadha. Rafinhaan akkuma bara darbee bara kanas goolii oomishuun itti fufeeti kan inni jiru. Ittisni Paris Saint-Germain amma tokko dhiphachuu ni danda'a. Keessattuu murkii kan Lamine Yamal fi Nuno Mendes caalatti sirriitti kan itti mul'achuu danda'u jettee kaasuu kan dandeessudha. Bara dorgommii darbe Lamine Yamal taphataa akkamii akka ta'e kan itti arginedha. Salphumatti taphattoota bara darbee goolii galchuudhaan mijeessuudhaan Baarselonaan imala dheeraa Champions League Awurooppaatiin waggoota dheeraa booda akka deemu kan gargaare liigichaan waancaa La Liga Spain Copa del Rey mo'amtoota shaampiyoon akka ta'u taphattoota gargaaran keessaa sadarkaa jalqabaa irratti kan eertudha Lamine Yamal. Taphataan bara dorgommii darbe sarara ittisaa irratti taphataa kan dhaabuu danda'u eenyu kan jedhu sun eegamaati kan ture. Taphataa tokko qofatu isa dhaabe. Isaayyuu waancaa Nations League'dhaan Nuno Mendes taphataa har'a faallaa isaa ta'ee gara dirree seenuu danda'u. Lamine Yamal taphichaan ka'umsa gadaanaadha kan mul'ise tokkoof tokkoon irra deddeebiidhaan Nuno Mendes kubbaa harkaa buufachaati kan ture. Har'a'oo kan jedhu sun ni eegamaa dhugaadha. Lamine Yamal tapha darbeen miidhamaan taphoonni erga jala darbanii booda boqonnaa deebii jijjiiramee seenee tuttuqqii kubbaa yeroo lammaffaatiin taphataa kan Real Sociedad salphumatti bira darbee keessattuu Lukasaa gidduu kubbaa baasee Lewandowskiidhaaf kubbaa mijeessee goolii kan galche. Ammas miidhamarraa deebi'u malee ga'umsi isaa isa waliin akka itti fufee kan itti arginedha. Lamine Yamal irra deddeebiidhaan taphattoota sarara ittisaa kan Real Sociedad dhiphisaa salphumatti bira darbee goolii galchuudhaaf yaalaatti kan ture. Goolii galchees taphaan ala jedhamuudhaan kan
jala haqame. Kanaaf Nuno Mendes akka darbee Nations League'dhaan Portugal waliin Spain fi Portugal yeroo taphatan isa dhaabee sana kan har'as isa dhaabamu har'a dabareen kan Lamine Yamal kan jedhu sun kan itti eegamudha. Akkuma sile kaasee Rashford hanga ta'e goomsisaa dabalaa taphaatti dabalaa akka jiru kan itti agarsiisaa jirudha. Fageenya irraa kubbaa gara goolitti yaaluudhaan taphattootaaf kubbaa mijeessuudhaan keessattuu rukuttaa rogaarraa taphattootaaf haala mijataa ta'een kubbaa rukuttaa rogaa dhiitaati kan jiru Marcus Rashford tarii sarara gidduuratti morkiin jiru sunis kan eegamudha itti kaasuu kan dandeessudha. Pedri, Frankie de Jong goomsi Barcelona keessatti mul'isaa jiran Barcelonaan bara dorgommii kanas kilaba cimaa akka ta'uuf kan isaan gargaaranii Vitinaa fi Pedri Vitinaa fi akkasumas immoo Frankie de Jong eenyutu injifataa kan jedhu sun kan eegamuu danda'udha itti kaasuu kan dandeessudha. Leenjisichi garuu riikardii gaariidha kan qabu. Luis Enrique kilaba isaa durii Barcelona waliin bara darbee bara 2024 dirree Barcelona irratti goolii 4-1 injifachuun isaanii ni beekama. Har'oo kan jedhu kun sirriitti kan eegamudha. Garuu yeroo sirrii fi yeroo taphattoonni Barcelonaadhaaf yeroo sirrii Paris Saint-Germain injifachuudhaa qabu. Amma jennee kaasuu ni dandeenya. Tarii egaa Luis Enrique Barcelona wajjiniinis qabxii Paris Saint-Germain akkaataa ittiin jijjiirratan 5-1 jijjiirrachuudhaan darbuudhaa danda'an jedhu. Kanaaf Luis Enrique hojiin isaan hojjetan ga'umsi leenjistoota illee mala taphaa isaan fayyadaman taphoota injifachuu keessattis gahee guddaa qaba waan ta'eef tapha har'aa kananis wanti kun maal ta'uu danda'a kan jedhu kan eegamudha. Arsenaal Olympiakos wajjin riikardii wal fakkaataadha kan qabu. Egaa kilaboota wal injifachuudhaan riikardii wal fakkaataa qaban kunniin har'a Emireetsitti tapha isaanii kan gaggeessan ni ta'a. Bara darbe Arsenaal kilaboota waancaaf eeggamuun miidhamni taphattoota isa mudateen waancaa akka dhabuu isa taasiseeti kan inni jiru. Bara kana hoo kan jedhugaa Mikel Arteetaa ganna kana taphattoota bara darbe akka rakkootti wanti isaan kaasaa turan miidhamni taphattootadha. Barri kun rakkoon kun rakkoo akka hin taaneef taphattoonni hedduun isaaniif mallattaa'eeti kan inni jiru. Kaleessallee Wiiliyaam Saaliibaa waliigaltee waggaa 5 Arsenaal waliin isa tursiisuu dheeressuun hanga bara 2030 Arsenaaliif mallatteessee jira. Har'a kilaboonni kun lamaan Emiratetsitti waliin taphatu. Arsenaal amma tokko barri dorgommichaan gahumsi taphootas gaafa injifatu gahumsi taphoota irratti mul'isu filannoo taphattoota malli taphaa Mikel Arteetaan fayyadamaa turan kan namaaf galu hin turan naaf hin galaan turan gama kootiin fakkeenyaaf sarara jidduurra taphattoota ittisaa ta'an sadii Zubimendi, Mourinho, Rice waan akkasii fayyadamaa yookiin caalmaan taphaallee isaanirraa fudhatamaa taphoota garuu injifatanii guubaan mul'achaatti kan inni ture. Dhiyeenya kana immoo keessattuu daqiiqaawwan dhumaa irratti goolii galchuudhaan Atleetik kilaba injifatee jira. Ittaansee haalli Newcastle ittiin injifatan Newcastle qeensuun Arsenaaliif qe'ee baay'ee ulfaataadha. Taphoota sadiin booda injifannoo argatee jira. Gara tiraakitti dhufaa waan jiru fakkaata Arsenaal. Keessattuu sochii taphaatiin ammas goolii galchuu irratti hanqina akka qabu kan agarsiisedha. Arsenaal amma kubbaa dhaabbatee rukuttaa rogaarraa irra deddeebiidhaan goolii galchaati kan jiru. Tapha darbeenis Newcastle 2-0dhaan yeroo injifatu goolii lachuu ka'umsi isaanii rukuttaa rogaati kan ture. Inni goolii lammaffaa Gabriel Magalhaes galche rukuttaa rogaa kallattiidhaan kan Odegaard dhiite sana addaan itti bu'uudhaan Magalhaes kan galche kan jalqabaa Miruunoon galche immoo tooftaa taphaa kan rukuttaa rogaa kana xiqqoo kan itti jijjiiran irra deddeebiidhaan taphichaan rukuttaa rogaa argatanii itti fayyadamaatiin turre sana booda garuu kan isaan jijjiiran achumatti walii kennuudhaan deebisanii immoo kubbaa sana cross gochuudhaan akkuma Newcastle United Arsenal irratti galche sana bifa sanaan kan irratti Arsenal galche. Kanaaf sochii taphaatiin Arsenal goolii galchuu irratti hanqina akka qabu kan agarsiisaa jirudha. Garuu Eberechi Ezen lakkoofsa 10 irratti taphachaa jiraachuunsaa keessattuu tapha Newcastle Unitediin filannoo jalqabaatiin gara dirree seenee taphataa riiskii fudhachuu danda'u. Fakkeenyaaf Arsenal keessatti Martin Odegaard yookaas akkasumas Merino yookaas Declan Rice yookaas kubbaa forward vertical gara fuulduraa ta'e sana kennuurraa xiqqoo hanqina qabu gara duubaatti deebisuudhaaf. Garuu Eberechi Ezen riiskii fudhatee dhiibbaa keessa osoo jirullee kubbaa taphattoota gidduu loosee kennuudhaan tapha darbeen irra deddeebiidhaan sana gochaate kan ture. Amma Eberechi Ezen
har'as filannoo jalqabaatiin gara dirree seenaa kan jedhu sun gaaffiidha. Amma Mikel Arteetaa irrattis gaaffiin irratti ka'u tapha Kaarabaawos ta'e FA Ingilaand ta'e taphoota kilabichaaf hagas mara murteessaa hin taane taphattoota ciccimoo yeroo fayyadamu argaate kan ture. Har'a tarii taphattoota filannoo jalqabaa ta'an Bukaayoo Saakaa fa'aa taphattoota ciccimoo ta'an kilabicha keessatti bakka buusuu hin dandeenye sana boqonnaa kennamuu kan jedhu sun eegama. Garuu sana gochuu irratti immoo hanqina ni qaba. Har'a sana ni godhaa kan jedhu sun kan eegamudha.